بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا سجنتا قبي ددچ رحمة الراس خيسما لما قبنه ديانه جر خيسما تينيا لما تونس منشدوتا يوخاو ارتستوتا نشيدا islaamaaf qopheessanii yeroo adda addaa irratti haaldureewwan argaman irratti qopheessuudhaan dhiyeessaa fi turan keessaa isaan lamaan kana unkura biqiltoota jalaa ol deemaa jiru waan ta'aniif isaaniin wal isin barsiifna. Inni ji'a kanaan jiru tafakkur Afrikaa yookaan Nadirii Sheenas janiin. Inni immoo gama kanaan taa'u jiru Sa'iid Abdurrahmaan yookaan Sa'iid Fadis akkasi beekaman jechuudha. Kanaafuu maqaa isaaniitii fi hojii isaanii bakka dhaloota isaanii takka takka isiniif gaggaafanna. Maqaallee if dura isinii himeetiin ture mee tafakkur irraa eegalla. Maqaan keessan eenyu, eessa dhalattanii, akkami gara artii dhuftan gaafii sadeen tan ooluma irratti naaf deebise. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد وبلينك يا قلت مانغرة دي بي ساتنشها أني نظري شيء أنا سنانجاني يقاو تفكر أفريقيا داتين جاما إدون دلو تخيا غارم اللتا يقاو جبل الزاهر غند تربي قدو جامتين دلده غروجة چودا تهودان قدسان تنيا قدسا ها أكما إسلامات قدسا يرو إيغلو قدسا غرا قدنا لكما ديمنون آرتين إسلاماتنا إسين نك أبدي اتسينو أصونتاني خرا اتين وإبسا نبربا أصو بربانوت إسي تنتسين نجيشودا آرتي بينيف دبني أصونتاني دبين نج انكتاتي آرتي برجيشودا خنافي gama artiitti sababa sanii waan dubbiin nu cinqiteef dubbii tana firraa baleessuuf osoo asiifichi osoo yaanu sababa saniin aartii agarre jechuudha. Dubbii nu cinqiteetu aartiitti nu fide yeroo san keessatti jechuudha. Kanaafi ammoo isiin uumamaan jiraattee kafirran na agarsiisa isiisani jechuudha. Kana gabaabinatti dhaamsa kiyya kana fakkaataa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام توفي قندورة قافين قناس يفتفران قولا بني غرق هني دي بنا سمان ماس مكان كي اينيو ايسر دلتاني غند خمي دلتاني قدنا خمي ديفا مو قدنا يسننغا فني توكو موان تاتاني فيجم اكامي تو غرارتي خناسينو دين ديزن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أما بعد بلاينك يا خا إسلاما نمني فيديو تنا داوي جتنا هندي نخوي جنو دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا نسينجي بودا الحمد لله رب العالمين كانوا تي دوران درسنا كا إسلاما تودا نام ربي نما إسلاما نقوله إيجا سي أمنتي إسلاما نوخنة أما سكسوما وني ربي خنيا قال توم فرنو خن ما قرتي موسيقى الآن يخاوان تكتك نما رب شوسون تين قرتي كا هنگوما تيرين داد الدرب دي جن هنگوما خنيتي نتيس حواسا خنيا قرتي كا خقرتي واندو دادا خيز جرو خن دميسوك أبنا جنة يالي غوني كا يالي سربين حواسا خنيا بيرا نوغي ربين كنيا ملي ربين الراحق إبلو يجا إن شاء الله هنگلو بونجروتي amantii teenyaa fi saba keenyaa fi rakkoo fi bal'oo waan agarree hundarratti fiduuman deebinu ammallee gama fuulduraattis wanni hojjechuu teenyu waan guddaadha inshaallah yoo rabbi jee saniif gaa akkuma gaa ustaadni keenya ustaad Soojin na gaafate anga gamanumaan gaa maqaan kiyyaa Sa'iid Abdurrahmaan naan jeni iddoon dhaloota kiyyaa godina Harargee Bahaa aanaa Fadis gaa laftinis Oromiyaadha. Fadis gaa kanuma gaa namni hundi beeku sani ammaas akkasuma gaa Oromoodha gaa ammaas Islaama gaa raantana gaa guyyaa raantana kana sagantaa tana wajji gaggeessuudhaaf gaa wal biratti isaa wajjin jiraachuu kiyyaaf gaa duraan dursee alhamdulillah injaa akkasuma ammaa ustaaza keenya ammaas gaa ustaaza keenya gartee gaa misbaa'ii maama bayaanijii fi gartee gaa Nadirii Sheenasii fi ustaaz Suujii fa'aa wajjin gaa sagantaa kana jalqabuudhaaf duraan dursee gaa rabbii fi galata galcha ammaas akkasuma har'a gaa bakki jirtuun gaa majlisa ilmiiti boota yookaan Afrikaa wanni takka irraa oomishamti
asii waa bareen namni achi deemee gaa kashirkii taatus mataa keessa dhaba argaa majlisa Sheekh Abdullatiif gaa haramaatti argamna akkasuma wanni gara aartii nu fide gaa akkasuma quuqamni hawaasa kun keessa jiru wantoota namni kun dalaguutu gaa gamaanan nu fide gamanumaan gaa ustaaza keenya zaanis gaa ganama gaa zaatan silaa hedduu waan nama gaafatanii namni gaa waan haasawus gaa bakka itti dhaabuun beeku zaatan bakka bunaasan jirra qalbiidhaanis akkasitti gaa mee ati gamanumaan maqaa kiyya wal barree olii hanganii namni gaa na fakkaate. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota sagantaa dhaddacha rahimaa jalatti kutaa takkaffaa qophii himaaf himamsa gamtaa munashidoota Hassaan jechuudhaan qabannee isiniif dhiyeessinee turre obboleessa keenya Sa'iidii fi Mustafaa Maamad Nuur har'a Sa'iid biratti dabalamee sagantaa himaaf himamsa gamtaa munashidoota Hassaan kana biratti kan argaman dabalataan Nadirii Sheenas. Ammaas gaafiin obboleessa keenya gaafannu aartiin siif maali eenyurraa fakkeenya godhatte? Gaafiin hedduu jabaatti gaafii cimtuudha gaafiin namni gabaabaan nama gaafatanii ulfaatti aartiin siif maalii jee aartiin anaaf waa hunda aartiin anaaf waa hunda daawwitiidha gammachuudha anaaf ijabana aartiin anaaf ijabana waan ijanaaf banu jechuudha karaan aartiin anaaf waa sadi taati tokkoffaa waan keessoo kiyya jiru ittiin ibsachuudha yaada garaa kiyyaa ittiin ibsachuudha akkaan ummata kiyyarraa barbaade tokko akkanaan isinirraa barbaada jee itti himuudha rakkoo ummanni kiyya keessa jiru takka sagalee tahee fi irraa dubbachuudha rakkoo amantaa kiyyaa irraa dubbachuudha kara biraatiin bohaartiidha aartiin bohaartiidha ummataaf bohaartii anaafillee bohaartiidha yeroo feete jechuudha hawaasa muslimaatiifis akkasuma bohaartii taati jechuudha aartiin akkasuma ammas duudhaa islaamaa guddisuudha aartiin islaamaa islaaminaa keessatti aartii waan guddaa qabdi sadarkaa guddaa qabdi حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم حديث بخاري قيستي معك روح القدس جين أبو جبريل سهائي قديم جين منشد رسولاتي صلى الله عليه وسلم أبو جبريل سهائي جبريل قربا خرناكو بقى باردو جين أكستي أمو آرتي قيستي فكين يما قدا نمنين الرافود دي توفتا آرتي خيالي قنين إرتي موت أنه هي الرافود دي راي أبا مجات ربي عمري سانو هذا رئيسه عمري سان بركة كيس ربي نهاقاو قالت أن جولمات هي رايا خنين هفزيك أبون كبا أكو مثلا أماس جتشوتا سا هدو كيستو رايا كل شنف فاقديتي هدو رايا كل شنف فاقديتي موت أنونا هوري اتشولي تمودي دمي تربة فادا موت أنونا هوري Egaa jechoota raayyaa keessaa kan sidiin qisiisanii fi si ajaa'ibsiisan itti deebin. Namni waa'ee aartii hogguu gaafatamu eenyurraa fakkeenya godhatte yoo jeniin osoo ustaas raayyaa abbaa macaatti hin gufanne biraan dabru. Innilleen yeroo hedduu hogguuniif gaafatan maalummaa aartiirraa akkana jechuun deebisa ture. Gaafa nabiin sallallahu alaihi wasallam ganda ummi maabad dhaqan hogguuniif hijiraa baansan keessatti namni ganda ummi maabad sanitti nabi sallallahu alaihi wasallam jinni shiriidhaan simattee yaan innaa jinni keessallee ni jirti jechuudha jazallahu rabbun naasi khayra jazaa'ihi rafiiqiin hallaaqii fi khayri macbatii humaa nazala fil birri wartahlaa fi khayri muhammad jecha akkanatti shirii dheertuu jinniin qaraatee simattee yaan kanaaf waa'ee aartii keessatti afaan oromootiin wanni bidaa godhu hin jiru jecha tahee kan maalaayaanii ta'u kahiikaan qabne kan gara ummataa nama hin dammeessin san waan aartii jaaniin hin qabu fadhu muuziqaa qabaata fadhu qabaachuu dhabeechu kanaaf inna min ashicri la hikmaa liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam nabiin akkana jedhan kanumaan irraa buhaa gara obboleessa keenya Sa'iidittiin isin dabarsa aartiin siif maali eenyurraa fakkeenya godhattan? Ustaaza keenya dhugaadha garuu gaa gizii hadiisaa soitin sifi nadiri shaanatis gaa namni gaa weellisu gaa hadiisa beekanatti hin fakkaattu
wallistoota ajaa'ibaati gaa koomite wallisaa khaarii irraa hadiisan dhageenye isin jaraan adda na fakkaatti wallisaa hadiisa irraa dhagaan gaata kan dhageenye beete anamma isaanummaan kun dhiiroo laata hadiisanii beekanii namu akkana wallisu tokko yookaan nama akkanuma gartee shiita hunda keessaa oowu tokko yookaan nama hiraata laaqana bilcheessu goojjoo hunda keessaa san na fakkaatti duraan edoonuu edoo hadiisaan ni beeytanii isin sheekkooti jaachuun naa galammaas irra saniif aartii nama anaaf masaa'ila jeeti ilaala. Maaliif masaa'ila waan takka darbattee jechuun gartee qabiyyee takka yookaan barbadeessu rookkati takka jechuudha. Saniifuu wantoota dhufee hunda irratti darbattee tume jechuudha. Ati sagaleen ta'e akka nama hunda bira geessu wanti sani waan hin taane yoo taate achumatti firaa dhooytuun jechuudha. Saniifuu aartii keessa gaa namni fakkeenya qabu yookaan abbaan aartiidhaa yookaan namni gartee gaa imaamni aartiidhaa fakkeenya guddaa akka qabu umurii isaa rabbi adeeressu ustaaza keenya Raayyaa Abbaa Mancaati. Akkasuma gaa ilmaan isaati gaa dilli gaa ammaan tana gaa xiqqaarraa hanga guddaatti dhiirarraa hanga dhalaatti aartiin gaa hanga guyyaa irraan tanatti hin dhaabbanne deemaa jirti. Ganaallee ammas hin dhaabbachuuf illee teessu deemu jirti. Sa waan ta'eef akkasitti gaa isinii kana gaa waan ajaa'ibaatu isinirraa nama mul'ata. Arrallee gaa dhiiroo laata maaluma gaa haasofni keenya karraan tanaa kun egaa duraan gaa namni irra hedduun egaa aartii tana beetee akkanuma gartee nama gartee waan takka takka yookaan waan birootti barbaaduudha wanta jechuun osoo maallaqatti barbaaduudha dubbachuun ta'in ati hawaasa kan kee baraaruudha wanni isii ittiin dalaydu jechuudha. Hawaasa kan kee waan gartee wanta sanirraa wanta isaan dalagan sanirraa egaa isaan san qabdee dhorkuudha jechuudha. Saniifuu namni aartii ija xiqqeenyaatti ilaalu yookaan namni aartii gartee gaggabaabsee yaadee yaadni isaa gabbuu haa ta'e nuraalee seeqa tambarra ifmaa maarree jetti jee waan namni kana yaadu ifii fuulekkeen jiruun jaan. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii himaaf himamsaa gamtaa munashidoota isaan gaafii gaggabaabduu takka takka isaaniif dhiyeesseetiin sagantaa teenya xumur. Yes or no question gaafii gabaabduu Ustaaz Raayyaa Abbaa Bacaa ni jaalattaa? Nin jaaladha akka ajaa'ibaatti onneerra. Yoo jaalatte nashidaasaa keessa albama tokko keessa keeyyata tokko wal duraa duubaan osoo hin irrifne itti ni daane jiinaaf xumuri. Yaa salaam. Albama tokko keessa? Osoo itti ni daane irraan irrifne keeyyata tokko guutuumo ni ulfaata. Lafaa lafee keenya dhabnee sodaan nu dhaalee rakkannee jee. Ammayyaa deddugaa'e yeroon eegganamaa. Osoo dhaluun qoftiin haadha nama taasisee silaa biddeenni nuu dhalee samee dhalee raammoo yaasee jee Raayyaa 17ffaa keessatti. Ammallee ammaas keeyyata ofirra osoo jecha akkasii na gaafatte naaf galaa. Egaa jecha Raayyaa Abbaa Bacaa yeroo haasoo itti fayyadamu keessaa waan kasi dinqisiise yoo jiraate tokkoo fi nashidaa teetirraa keeyyata tokko osoo hin irrifne xumurre naafiti ayyee eegata isaa dadhabde. Raayyaan ijaarattee jechuun garuu shakkisiisa eega. Ni jaaladha akka ajaa'ibaatti ni jaaladha. Wal na fakkaate hedduu baasee soddum baasee. Soddum baasee wal na fakkaate. Kaasita albama sa'aatii takka deemu kaasita sa'a 34 deemu baasee jechuudha. Akkasitti ayyee kaasita Raayyaa Abbaa Bacaa keessaa kanneen na dinqisiisu kanneen na jaalachiisu jecha isaa keessaa jecha inni fayyadamu keessaa jecha namarraan dhagahin ka'e fi uummatu tokko. Jecha ifii uummatu akka mahmaa isaa fakkeessee jecha inni ifii uummatu jechuudha. Takkaa mirgi namaas tolaan hin argamne osootti hin hidhamne osootti hin tumamne maal taane yaa Rabbi hiree kan mudannee jee. Akkana jee jechi kun jecha akkaan na ajaa'ibsiisu jechaan irraa illee waa hubadhu. Ammaas dharraa foonii raafuun hin baasuu jee ammaas. Ayyee nashidaati keessaa takka. Nashidaati keessaa ta sadaffaa nashidaa albama sadaffaadha. Yaa Rabbi maa mootii zalaalamaa si malee mootummaan hundiin ishaaramaa si malee mootummaa. Maal? Ganama. Bunaa kana godhaa
Asumaan gaa kabajamtoota keenya kan Taganamaati irra ilaalina jecha. Kayyata albama raayyaa abbaa machaa keessa. Qaybsii qabdu. anga Yoo ganameef dureettees ganama. Keessaayis jechoota isaa kasi dinqisiisan keessa. jecha isaa keessa kana dinqisiisan waa'ee gaa firqaa irratti gisee dubbatu akkasi gartee gaa maqaa gaa ulamaa arrabsuudhaan jee dubbate saniif gartee gaa waa'ee obbuluu waan fedhanii mee akka mul'oomaa rabbii xiqqeessuuni eegaa akkasitti oofe saniif gaa ammaan tana yoo oofnallee fitu waan gaa isin bira jira gaa nama waan isin bira jiru gaa himinallee barbaadu kun isaan bira jira gaa hiisha nama hundaa jira sa waan ta'eef gaa raayyaa abbaa mancaa jechuun gaa nama akkanaati waa'ee obbolummaa irra dubbate waa'ee gartee gaa fuudhaa heerumaa irra dubbate gaa dardara meeqaatan gaa asiin gaa hin taa'inaa osoo manaan jaaradha jettee haa fuulli sun xoorin jee gaa dubbatee jira wannummaa takka eegaruu gaa gisee waan kanaatu gaa osoo gaa dharraan fuudhaan nu jiraachuu hin ta'in isuma akkana jee gaa Sanuma jirti. saniif gaa akkana jee gamanumaan gaa waan raayyaa abbaa mancaa irraa wanni hafe hin jirtu akkasi gaa gamanumaan gartee gaa uummata islaamaa hundaanuu jajjabaadhaadhaa wanni hanga tiyya gartee gaa wanni hin jugaa duraanis gaa akkuma beekamu gartee gaa hawaasa islaamaa hundii galatoomaa daayiidhaaf sheekadiin qaawomishusuma nyaachiftee obaaftee galgalaa ganamaa jabaadhoo ammallee haadhaatiyyaa ummaa dinqii abbaan suma jabaadhoo ammallee haadhaatiyyaa ummaa dinqii abbaan egaa isin bira jirti gaa haasawallee barbaadu gamanumaan gaa ammaas akkasi gaa jajjabaattanii aartiin gaartee gaa teessanii gaa isinumaa qaba gaa nuti numa jenna malee namni itti fayyadamu jiru isinii nuti gaa isinumaa dhageeffachuu jira qacaallatti akka ajaa'ibaatti illee gamanumaan gaa hedduu gaa nama gammachiiftanii akkasi gaa jajjabaadhaa nu jajjabaadhaan jaan uummata keenya hundaanuu nu galatooma wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota sagantaa himaaf himamsa gamtaa munashidoota isaan qophiin hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata jecha nashidaa raayyaa abbaa macaa keessaa takkaan isinii xumurra. Ergaan nabii rabbii keenyarraa nu gahe akka namni waliin miineef seera kaa'e quraanaaf hadiisaaf ulamaanuuf kaa'e jidduu uummata islaamaa obbolummaa kaa'e garuu har'a dubbii infaallaa walii tahe uummanni islaamaa addaan fafface akka ta'uun taane akka hin taane tahe sababa firqaatiin namni addaan faca'e yaadaan faffaca'e wajjin jira qaamaan na tamannaa لقاءك بالسلامة أنا أفغانمني سلكني استوكما إجابة نقولي ولد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.